Ashamaa harka fuunee jirra jirtuu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaala keenya jalatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan jechaa. Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa baatirii bilbila keenyatti qusachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Yeroo daataa bannee sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamnu baatiriin bilbila keenyaa dafee bu'uudhaan parsantiin isaa dafee bu'uudhaan isin rakkisee yoo jiraate haala kamiin baatirii bilbila keenyaa seef gochuu yookaan immoo qusachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana hanga xumuraan hordofaa, akkasumallee laayik sheer waliif gochuu hin dagatina. Seetiingii bilbila keenyatti irra ni seenna. Seetiingii irra erga seentan booda akkan ol buttanii aappis iddoo jedhu barbaaddan. Aappis kan jedhu kanarratti al tokko kilikni gootanii iddoo aappis kan jedhu kanarra erga seentan booda aappiiwwan bilbila keessanirra qabdan hundasaa as jalatti isiniif baasaa. Aappiiwwan sooshaal miidiyaatti fayyadamtan hundasaa as jalatti isiniif baasaa. Tokko isaatiin irra kilik gochuudhaan anamma tokkomarratti isinitti agarsiisa. Facebook kan jedhu kanarra al tokko kilik godhee achi booda egaa al tokko irra kilik godhattan booda baatirii kan jedhu kanarra al tokko ammas kilikni goona. Achi booda as keessatti kan jalqabarra jiru kanarraa kaafnee isa sadaffaa irratti argamu kanarra kaawwanna. Restrict kan jedhu kanarra isarratti deeffanna. Kan sadaffaa irratti argamu kana isarratti deeffanna jechuudha. Baatirii bilbila keenya seef akka nuuf godhu, akka nuuf qusatu restrict kan jedhu kanarra kaawwanna jechuudha. Haaluma kanaan ammas aappiiwwan garaagaraa sooshaal miidiyaatti fayyadamtan irra deemuudhaan al tokko irratti kilik gootanii haaluma jalqaba isinitti agarsiisen achi booda as keessatti baatirii kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan kan sadaffaa irratti argamu kana restrict kan jedhu kanarratti deeffanna jechuudha. Restrict kan jedhu kanarra deeffannee hundasaa tokko isaatiin irra deemtanii restrict kan jedhu irratti deeffattan jechuudha. Haala kanaan yoo itti gargaaramtan bilbilli keessan haala gaariidhaan baatirii keessan isiniif qusataa, seef isiniif godha jechuudha. Viidiyoowwan dabalataa argachuudhaaf chaayinaala kana sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee laayik sheer waliif godhaa isiniin jedha. Hanga xumuraa waan nu hordoftaniif galatooma. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.